Tolee nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'eetu obboloota koo galanni Yesuusiif haa ta'u. An obboleettii keessan baay'ee nagaa godha. Har'a ergaa gabaabduu tokko garuu waan guddaa kan of keessa qabu tokko qabadhe isiniif dhufe sagalee kana sheerii akka gootan jaalalaan isinan gaafadha. Akkasuma yuutuubii keenya sabiskiraabii godha. Waaqayyo gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Sagalee waaqayyoo ergaa gara warra Roomaa boqonnaa 3:23 irratti akkas jedha. Hundinuu yakkaniiru ulfinni waaqayyoo isaanitti irrateera. Gara oliitti ol baanee ol dubbifannu akkaataa itti namni qajeelaa ta'u yookaan waaqayyo akkamitti nama qajeelaa akka godhu walii wajjin ilaalla. Waaqayyotu nama qajeelaa godha malee ofii keenya qajeelota ta'uu akka hin dandeenye walii wajjin ilaalla. Namni yeroo baay'ee ofii isaati qajeelaa of gochuudhaaf yeroo baay'ee yoo inni dhamu, yoo inni tattaaffatu, yoo inni dafqu, yoo inni hojjetu hin argina. Anii fi ati ofii keenya qajeelota of gochuu hin dandeenya osoo ta'e Kiristoos Yesuus du'uun du'aa ka'uunis ta'e dhibbinni rakkinni kun dhalachuunis isa hin barbaachisu ture. Namni raawwatee ofii isaatiif qajeela ta'uu waan hin dandeenyee fi namni waan waaqayyo isaan hin godhin jedhe sana godhee waan argameef seera sana guutee ulaagaa sana guutee fiixaan bahee argamuu waan hin dandeenyeef waaqayyo gooftaan foon namni cubbamaan uffatee raawwatee nama qajeela gochuudhaaf dhufeera. Namni tokko qajeela ta'uu kan danda'u ofii isaatiin osoo hin taane waaqayyotu qajeela isa godha. Waaqayyos nama kana qajeela gochuudhaaf karaa tokko baase. Karaan inni baase immoo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos. Ani fi ati fuula waaqayyotti qajeelota ta'uu kan dandeenye hojii mataa keenyaan, dadhabbii mataa keenyaan otoo hin taane yookaan hojii gaarii nuti hojjennu otoo hin taane karaa Yesuus Kiristoos karaa inni nuuf hojjetetti qajeelota ta'an. Kana yoo jennu gadhiisitti jiraannaa akka barbaanne hojii jallinaa hojii ammeenya hojjennaa miti. Abbaan keenya inni waaqeerraa inni nu waame qajeela akka ta'u nutis immoo qajeelota ta'uu akka dandeenyu sagalee waaqayyoo nutti dubbata. Waan hunduma caalaa ijoon har'a isinii dubbachuu barbaadu fuula waaqayyootti qajeela ta'uu kan dandeessu hojii keetiin osoo hin taane yookaan hojii namni tokko hojjeteen yookaan hojii abbaa keetii hojii haadha keetii otoo hin taane hojii Kiristoos Yesuus siif hojjeteen qajeelota hin taane. Sagalee waaqayyoo hundinuu yakkaniiru ulfinni waaqayyoo isaanitti irrateera jedhe warrumti yakkan kun immoo garaa Yesuus Kiristoos ayyaana argachuudhaaf fuula waaqayyootti qajeelaa akka ta'an sagaleen kun nutti dubbata. Ani fi ati yakkineera cubbamoota dhalli namaa hundinuu cubbamaadha. Dhalli namaa inni hundinuu yakke kun immoo karaa kam qajeelataa karaa Yesuus Kiristoos. Waaqayyotu namni fuula isaatti qajeelaa akka ta'uuf nama ofitti araarsuudhaaf nama gara iddoo gaarii iddoo beesanatti deebisuudhaaf ilma isaa Yesuus tokkicha ergeera. Obboleettiin dukkana keessa jirtu obboleettiin ofii keetii yookaan obboleessi ofii keetii dadhabbii keetiin hojii mataa keetiin qajeela ta'uudhaaf dafqitu qajeela ta'uuf dhamaatu waan tokko sitti hima. Karaa ati ittiin qajeela ta'uu dandeessu karaa mataa kee osoo hin taane karaa waaqayyooti. Waaqayyos karaa tokko si qopheesseera. Innis Yesuus Kiristoos. Sagalee waaqayyoo Yesuus Kiristoos akkas jedhe. Ani karaadha ani dhugaadha jedhe. Karaan Kiristoos Yesuusin namni kan qajeela ta'uu danda'u malee karaa hojii mataa isaa miti. Karaa dadhabbii mataa isaa miti. Baay'een keenya Yesuus Kiristoos hojii nuuf hojjete san otuma beennu akkasumatti dhiifnee hojii mataa keenyatiin qajeelota ta'uu barbaanna. Garuu kun gonkumaayyuu ta'uu hin danda'u. Kun gonkumaayyuu raawwatee fiixaan nu bahuu hin danda'u. Ilmi namaa jalqabuma. Isa jalqaba abboomame sana gochuu waan hin dandeenyeef yookaan raawwatee argamuu waan hin dandeenyeef kufeera. Aniif ati warra kufneedha. Addaaminni jalqabaa kufaa ture, du'aa ture. Addaaminni lammaffaa inni foon namni cubbamaan uffatee dhufe Yesuus Kiristoos garuu qajeelaadha, jabaadha, jiraataadhas. Aniif ati cubbuu karaa addaam karaa nama isa jalqabaa nutti dhufe sana ofirraa mulquudhaaf ta'e karaa iddoo jalqabaa namni jalqaba ture sanatti deebi'uudhaaf karaan tokkotu nu geessa. Innis karaa Yesuus Kiristoos. Waaqayyo ulfinaa fudhatu. Waaqayyo nama qajeela godhuudhaaf karaa kana qopheesse. Har'a hiyyeessota gargaaruudhaan, dhukkubsattoota wallaanuudhaan, waan baay'ee gochuudhaan qajeelummaan arganna hojjenne Kiristoos hojii inni hojjete sana ofirraa kunneerra jechuudha. Ofirraa ganneerra jechuudha. Hojii mataa keenya qajeelota ta'uudhaaf hin dhamaana yoo ta'e Kiristoosin ofirraa akka kunne ilaala. Kiristoosin akka ofirraa ganne ilaala. Otoo fannoo isaa amannu, otoo du'uu isaa amannu, otuma dhalachuu isaa amannu nuuf jedhee akka inni rarraafame, akka inni fannifame otoo amannu garuu immoo qajeelummaa argachuudhaaf hojii mataa keenya karaa mataa keenya fiigna yoo ta'e raawwanne Kiristoosin ofirraa ganneerra. Seerichi nama ajjeesa, ayyaanichi garuu nama jireechisa. Seerri Museen yoo kenname ayyaanni Kiristoos Yesuusin kennameera. Seera Museen kenne sana dhaloonni baachuu hin dandeenye, sabni baachuu hin dandeenye. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf waaqayyo isa nuti ofirratti jibbine sana nurraa fuudhee fannootti cinqaarsa. Har'a maaliif nuti baannare? Har'a maaf nuti dhamaanare?
obboleessa koo obboleettii koo waan ati baachuu hin dandeenye sana Kiristoos sii baateera. Kiristoos dhimma kee fiixaan sii ba'eera. Egaa waan bilchaate nyaachuutu salphatamoo waan hojjetamu gana waan hojjetaman bilcheechanii nyaachuutu salphata. Waan kan koof kan kee xumurameera. Hojii koof hojii kee Yesuus Kiristoos hojjeteera. Fiixaanis ba'eera. Jalqabee karaatti hin dhibne gidduu ga'ee hin dadhabne inni raawwate fiixaan ba'eera. Kanaaf warri hojii mataa keessaniitiin karaa mataa keessaniitiin dadhabbii mataa keessaniitiin fuula waaqayyootti qajeelota ta'uu barbaaddan mootummaa waaqayyoo dhaaluu barbaaddan koottaa ilaa hundumti keenya yakkineera dhugaa nuu ba'a inni kun dhugaa anaaf isinitti ba'a. Hundumti keenya yakkineera hundumti keenya dadhaboota hundumti keenya muudaa qabna. Anii fi ati fuula waaqayyootti qajeelota akka taanuu fi Iyesuus Kiristoos nuuf dhalateera. Dhalachuu qofa miti nuuf du'eera du'uu qofas miti du'aa immoo eeka'eera. Kanaaf annan deema deebi'ee of gara kootti isinan fudhadha kan jedhe gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos warra isatti amananiidha kan fudhatan kan fudhatu jechuudha. Kanaaf waan tokko isiniin jechuu kanaan barbaadu obboloonni hojii mataa keessaniin dafqitanii dhamaatanii mootummaa waaqayyoon argannaa jettan baay'ee guyyoomfamtaniittu baay'ee dogongortaniittu. Namni raawwatee hojii mataa isaatiin fiixaniin baatu ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gatii kan hundayyuu hin kaffalu ture. Kanaafiyyuu kottaa Yesuus Kiristoostu dhimma koof dhimma keessan hojjetee xumure waan ta'eef buddeenni jireenyaa kan ittiin jireenya argannu kan ittiin qajeelummaa argannu kan ittiin fuula waaqayyootti beekamnu karaan kan biraa tokko iyyuu hin jiru. Hojii keenya sagalee waaqayyoo akkas jedhama. Qajeelummaan keenya akka moofaa wayyaa jedha. Moofaa wayyaa jedha. Qajeelummaan keenya waa hin baasu fuula waaqayyootti. Hojiin mataa keenya qajeelummaa lakkaawwanna jennaan Kiristoos ofirraa ganneerra. Ilma waaqayyootti namanne jechuudha. Kanaafi ati Kiristoos isa wajjiniin waaqayyo wajjiniin abbaa wajjiniin walitti araaramtee qajeelummaatti jiraachuu barbaadda yoo ta'e Kiristoos Yesuusitti amani. Karaa isaati jireenyi kan argamu. Karaa isaati karaa eenyuyyuu miti. Karaa Abiraam miti. Karaa Yaaqoob karaa Yisihaaq miti. Karaa ergamoota karaa Maariyaam miti. Karaa eenyuyyuu miti. Anii fi ati qajeeltota kan taatu fuula waaqayyootti kan fudhatamnu Kiristoos Yesuusin garaa keenya namanne afaan keenya dhugaa yoo baan Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu keenya godhannee fudhanne qofa dhuguma naa dhiige dhuguma naa du'e dhuguma naa garafame dhuguma naaf reebame jennee hojii Kiristoos hojjete sana anaaf jennee gaafa ofitti fudhannu yeroo sanadha kan fayyuu dandeenya. Egaa fayyinee booda immoo hojii nama fayyeetu hojjenna. Hojii nama fayyee hojii nama ifa keessa jiru jechuudha. Egaa hojii qajeela hojjechuun nun barbaachisu jechuu kooti miti. Hojii qajeela qofaan mootummaa waaqayyoo hin galle hojjenne garuu waa'ee nuuf hin baasu. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Sababbiin isaa hundumti keenya yakkineera. Osoo amma hojii qajeela hojjedhee karaa addaan duuti jalqaba narratti mo'ee suni amman Yesuus Kiristoosiin amanutti narraa ka'uu hin danda'u. Isa ofirraa kaasuudhaaf Yesuus Kiristoositti amanuu qaba jechuudha. Egaan immoo Yesuus Kiristoositti amanee hojii Kiristoos hojjechuu hin qabu. Hojii ifaa hojjechuu hin qabu. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Gooftaan sinaa eebbisu. Eenyuyyuu fuula waaqayyootti qajeela ta'uu kan danda'u karaa Yesuus Kiristoos qofadha. Waan Yesuus Kiristoos hojjete kan kooti jennee amannee ofitti yoo fudhanne qofadha fuula waaqayyootti qajeela ta'uu danda'a. Ergamootatti amanuudhaan, qulqullootatti amanuudhaan yookaan immoo kaanitti amanuudhaan no. Fuula waaqayyootti aniifisin kan beekamnu kadhanni keenya kan waaqayyo nuuf dhaga'u nuti fuula waaqayyo abbaatti kan beekamnu karaa Yesuus Kiristoos waan hundumaa karaa inni waan hundumaa harka isaatti kenneera sagalee waaqayyo. Waan hundumaa miila Kiristoos jala galcheera. Wanti hundinuu harka isaa keesseera. Karaa eenyuyyuu qajeelummaa argachuu hin dandeenyu. Karaa eenyuyyuu fayyina argachuu hin dandeenyu. Karaa eenyuyyuu kadhata keenya waaqayyoon bira geejjifachuu hin dandeenyu. Karaan anii fi isin kadhatas ta'e waan barbaanne galatas ta'e himatas ta'e jajannaas ta'e kan nuti waaqayyoon dhageessifannu karaa Yesuus Kiristoos qofadha. Karaan ana dheedhee Yesuus. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Gooftaan sinaa eebbisu. Eebbifamaa isiniin jechuun jaalladha. Obboloonni gaaffii qabdan koomentii jalatti nu barreessaa. Ayyaanni isiniif haa baay'atu. Shaaloom.